dhugaa dhiiga qananii addunyaa akkasumas sarbamiinsa mirga dubartii biyya keenya irratti daa'imanii fi dubartii irra gahu balaaleffachuuf yookaan dhugaa dhiiga awwaalamee hafee kan dhugaa waliin awwaalame gaafachuudhaaf ganda gosa waa'ee dhugaa obboleettii keenya qananii addunyaa kanaa fi waa'ee awwaardiyaa caaluurraa waa tokkoon dubbachuu barbaada. warri na jaallattan viidiyoo kana share gochuun uummata Oromoo biraan naaf ga'a. warri haadha garaaf warri giruuppii akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya mee har'a waa'ee dubrii moodel qananii addunyaa maaltu jira dhugaan isii maal ragee haqni isii maal ragee ka jedhu kunoo akkuma miidiyaa garagaraa irratti argaa jirtan dhiheenya kana yeroo lammataatiif miidiyaa kana akka malee deemaa jirti. sababni kunis ta'eef immoo footoowwan yookaan viidiyoo dhiheenya kana ol bahaa jiranidha yookaan gadhiifamaa jiran footoo fi viidiyoo hedduun garaa nama nyaatu hedduu dhahamuu ishii dhugtamuu ishii tumamaa turuu ishii kolfitee kolfaa taphataa turte malee akka miidhaan hedduun ishee ragaa jiru mul'isu bahuu isaatiin namoonni hedduun bifa haaraa ta'een sagalee taafii jira. waa'ee dhugaa obboleettii keenya qananii addunyaa kanaa fi waa'ee awwaardiyaa caaluurraa waa tokkoon dubbachuu barbaada. warri na jaallattan viidiyoo kana share gochuun uummata Oromoo biraan naaf ga'a. warri haadha garaaf warri giruuppii qabattanii immoo nama arrabsaa ooltanii hojii keessan siniif kaffalama koomentiidhaan siniif kaffalama waan ta'eef homaa gochuu hin danda'amu. uummata Oromoo gaaffiin qaba dhaggeeffadhaa. awwaardiin Haacaaluu kun waggaa waggaan kan inni qophaa'ee fi dhugaan Haacaaluu uummata Oromoof haa bahu. dhugaan dhiiga keenyaa dhugaan mucaa keenyaa kuni dhugaan dhiiga qulqulluu kuni uummata Oromoof asaa bahu jedhameeti waggaa waggaan yaadatama. awwaardiin Haacaaluu kun mucaa kana immoo eengadda kan isheen duute. dhugaan ishee awwaalamee jira dhugaan isheen argamte. viidiyooleen garaagaraa ba'aa jiru suuraaleen garaagaraa ba'aa jiru. firdi beetiin argaa jira poolisiin argaa jira uummanni Oromoo argaa jira xinnaa guddaan taa'ee ilaalaa jira. dhugaan kuni eessa akka jiru akkamiin intalli kun akka isheen duute waan lafa jiru. namni ija qabu nama taa'ee masakkaru waa'ee intala kanaa. dhuguma waaqa lafaa warra awwaardiyaa Haacaaluu kanarratti namoota badhaasaa oolanii kanatu dhugaa Haacaaluu barbaadettanii yaaddu. mooraalii maaliini dhugaan intala kanaa utuu dhokatee jiru namni intala kana ajjeese abbaa manaa isheedha. Andu'aalem Gosaadha hidhameetu shakkamaa jiru hidhameetu inni ba'aa jiru viidiyooleen garaagaraa suuraaleen garaagaraa ba'aatu jiranii yenna dhugaa Haacaaluu awwaaltanii teessanii lammata dhugaa intala kanaa awwaaltanii abbaa manaa ishee intala kana isatu ajjeese hidhamee shakkamuu fi awwaardii badhaasa hin laattanii dhuguma waaqa lafa sintu dhugaa Haacee barbaada. kan uummata Oromoof deebii yoo nuuf laattanii bareeda. dhuguma waggaa waggaanii shoowuu ofii keessanii uffannaa keessanii caammaa keessanii rifeensa keessanii haala uffannaa keessaniini asitti bakka isa namni du'ee miti isa dhugaa namaa barbaaduu miti sardii addaatu jira jedhameetu yaadama malee dhuguma dhugaa Haacaaluu barbaaduu fi warra achi teessanii sanatu dhugaa obboleettii keessanii kanarree awwaaltanii utuma sheemiimtu isin hin qabu dhugaa Haacee barbaadaa jirra. intalli kunis immoo hin gadda duute abbaa manaa ishee badhaasa kana hin laannu uummanni Oromoo maal nuun jedha jedhee warra yaannetu achitti walitti qabamee taa'ee dhugaa Haacaaluu awwaalee haga yoonaa uummata iyyisiisaa jira haga yoonaa uummata boossisaa jira. Sinii galee dhugaan intala kanaa yoo baasuu baattanis nuti dhugaansaa eddee jiru arginee jirra. Sinii galee nuti eddee dhugaan kun jiru hubannee jirra. isinirraa dhugaan barbaannu dhugaa Haacaaluu irratti iyyuu isinii waan sin hojjettan waan biraadha. isin waan sin argisiistan dhugaa Haacaaluu irra teessanii waan biraadha. waggaa waggaanii dhugaa nama biraa baastu jedhee namni abdii isinirraa qabu hin jiru. lafa nagaa naa oolaa yoo isinitti tole viidiyoo kana share gochuun uummata Oromoo mara biraan naaf ga'a. galatooma. dhugaa dhiiga qananii addunyaa akkasumas sarbamiinsa mirga dubartii biyya keenya irratti daa'imanii fi dubartii irra gahu balaaleffachuuf yookaan dhugaa dhiiga awwaalamee hafee kan dhugaa waliin awwaalame gaafachuudhaaf ganda gosa amantii firummaa fi naannoo hin gaafatu nama ta'uun qofti gahaadha. maaliif namni hundi dubartii irraa dhalatee dubartii dhalchee obboleettii qaba haadha qaba haadha manaa qaba. kanaaf
mirgi dubartii fi daa'imman biyya kanatti sarbamaati waggoota lameen sadeen dabre kana keessa daa'imman dubartiin umriin waggaa 8-10 hin caalle meeqa gudeedamtee akka duute ajjeefamte namu waliin beeyna. Kanaaf irra deddeebiidhaan dhugaa Qananii Addunyaa gaafannaa yaadi osoo tan akka maletti ajjeefamte waa'een ajjechaa ishii ifan beeyin dhugaan dhiiga ishii ifan beeyin ishiin awwaalamtee dhugaan ishillee waliin awwaalamtee dhiiga ishiin awwaalamtee suuraa fi viidiyooleen akkanaa kun bahee ati argitu tun obboleettii tantee taate maal akkasitti dhaga'amuu danda'u tilmaami egasii siif gala maaliif akka namni namummaadhaan dhugaa Qananii dabalatee mirgi dubartootaa biyya kanatti haa kabajamu wanni jedhamuufis kanumaaf jettee yeroo san sii galuu danda'a. Kanaaf wanti irra deddeebiidhaan waa'een Qananii Addunyaadhaa kun ka'uu fi dhugaa ishiitu hin bahin akkaataa ajjechaa ishiitu namaaf hin galin sarbamiinsa mirga dubartootaatu biyya kanatti hin kabajamin kan kunarra ta'e boru maaltu ta'uu danda'a yaaduudha. Kanaaf wanti kun akka asumatti dhaabbatuuf namni hundi dhugaa kana gaafachaati jira. Kana qofa hubachuudha. Dhugaa Qananii gaafachuun nama biraa diinanfachuu yookaan jibba biraa viidiyooleen fi gaggabaabuu fi suuraaleen miidhaa Qananii Addunyaa agarsiisan guyyoota lameen sadeen dabran kan miidiyaa hawaasa irratti bahanii mul'atan kun keessumattuu akkaawuntii Qananii Addunyaa fayyadamaa turte irratti kan bahee argaatii jirrudha. Kana jechuun miira akkamii dubbatanii ibsachuu hin dandeenye maatii ishee keessa akka jiruu fi wantoota ishirra gahaa ture kana kan baasanii hawaasatti agarsiisaatii jiran. Osoo ana ta'e si ta'e akkas taate sun obboleettii tante taate maal miira akkamii keessa akka jiraatu tilmaami. Gareen muraasni ni jiru. Garee gaafa dhugaa akkasii argan sagalee dhokfatanii baqatan gaafa kaan ammoo soba dhugaa fakkeessanii dhugaa soba fakkeessanii iskiriptii diraamaa cubbuuti warri dhugaa lubbuu namaa awwaalan isaan ni jiran san isaan waan barame dhugaa nama biraa barbaaduudhaaf dhugaa nama tokko dhoksuun hin barbaachisu. Kanaaf wanti irra deddeebiidhaan daa'imman irraa eegalee dhugaan dhiiga Qananii haa ba'u sarbamiinsi mirga dubartiidhaa irra haa dhaabbatu akkasumas gudeeddaan daa'imman irra gahaatii ture kan argaatii ture sunis haa dhaabbatu olaantummaan seeraa haa kabajamu namni kamuu seeraa gadi seerri seeraan dhugaan sun qoratamee ifa haa ba'u wanni jennuuf kanaaf malee jibba diinummaa yookaan immoo hinaaffaa nama kamiifuu qabaannee miti akka obboleettii teenyatti irra dhaabbannee haa laallu dagaafiin keenya